Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kunooti. Humnoota kaaba Itoophiyaa fi Eertiraa gamtaa tolfatan waliin wanti irratti wal ta'amu akka hin jirre sabquunnamtiin ABO himan. Sabquunnamtii ABO kataan Lammii Gammachuu turtii OMN waliin taasisaniin akeekni jaraa qabeenya Oromiyaa saamuudha jedhan. Jijjiirama bara 1991 hanga 1993tti gaaga'ama uummata Oromoo irra ga'e namoonni beeka akka jedhan Lammiin Shaabiyaaf TPLF yeroo sana ABO chaartera keessaa dhiibanii uummata Oromoo lubbuu baasaa dararaa irraan geessaa dhabamsiisaa warra turan ta'uun dagatamuu qabu jedhaniiru. Walta'anii qabsaa'ota gameeyyii Oromoo abdatu akka dhabamsiisaa turanis himan. ABO muuxannoo isaa irraa akka akeeka jaraa kanaa sirriitti akka beeku dubbatan. Humnoonni sirna Atseewwanii faarsan ammoo har'allee sirna daangaa Oromiyaa sarbanii yakka hammaataaf suukanneessaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru jedhan. Kana malees uummata Oromoo har'allee rakkoo keessa jiru xiqqeessuu fi salphisuuf yaaduu irraa akka hin dhaabbanne himan. Humnoonni sirna Atseewwanii fi olaantummaa saba tokkoo faarsan kun uummata Oromoo diinummaan akka ilaalanis himan. Humnoota kaaba Itoophiyaa fi Eertiraa kanatu har'a wal gurmeessuu isaa ibsanii kaayyoon humnoota kanaa kaayyoo qabsoo Oromoo waliin akka wal faalleessu dubbataniiru. Kanarraa ka'uun ABO'n humnoota kana wajjin akka hin dhaabbanne cimsanii dubbatan. Oduu keenya itti aanuun hojii misooma lixa Oromiyaatti hojjetamaa jiru muummee ministeera Itoophiyaan daawwatamuu isaatti himame. Wallagga yoon deeme nan du'a jechuun haasaa naannichaa bineensa fakkeessuun ibsaa akka turan Oromiyaa keessaa addatti ilaalamee dhalataan isaa bakka deemu hundatti miidhaan kallattii walkallattiin akka ga'uuf dubbii hamaa dubbataa akka turan Dr. Abiy Ahimad gara Wallaggaatti imaluu isaanii dhaga'ame. Namni jibbaa hamaa hawaasa kanarratti deddeemsisuu keessatti akkasuma misoomaan hawaasichi akka duubatti harkifatu qoqqobuu keessatti gahee hangafaa baataa turan Dr. Abiy kaleessa Dambidolloo, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee daawwataniiru. Gara Wallaggaatti yooni malee na ajjeesuu handuunaan ammoo warri Jimmaan irratti hinniisan biyyi waliin nabiin jedheen imaluu sodaadha jechuun waggoota 4 dura ibsa kennaa akka turan Dr. Abiy Dambidolloo daawwachuun isaanii dhaga'ameera. Godinaalee Oromiyaan qabdu bal'oodha jedhaman keessaa tokko akka ta'e Wallaggi qe'ee oomishaa fi madda albuudotaa ta'uu namuu itti walii gala. Wallagga keessaa oomishaalee galtee zayitaa, damma, midhaan nyaataa hedduun ni argama. Hawaasni Oromoo Wallaggaa akkuma Jimmaa oomisha bunaanis badhaadhaa ta'e yoo ta'u, bunaa fi midhaan isaanii irraa fe'achuuf qofa kan yaadataniin ala hawaasa sanaaf hojii misoomaa dalaguu bulchiinsi Itoophiyaa fedha akka hin qabne komatamaa ture. Qe'ee qabeenyi isaa akka addaatti barbaadamu, kana hawaasni isaa ammoo qoollifatamu Wallagga keessatti waqtii gannaa dhoqqee bonaa ammoo awwaaraaf namuu karaa darbaa dhaba. Bulchiinsa Mallas Zeenaawwii keessatti daandii Wallaggaaf hojjetamuun waboof kophee bituudha jedhamee akkuma mammaakamaa ture. Bulchiinsi Biltsiginnaas akka aangootti ol ba'een hawaasa kana qopheessee kallattii walkallattiin miidhuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa ture. Inumaa hawaasa Oromoo Wallaggaa uummata nagaaf misooma hin barbaanne fakkeessanii ibsuudhaan pirojektoota misoomaa gabsuun dararaan irra gahaa ture daangaan qabu ture. Har'a garuu pirojektoonni hangi tokko hojjetamaa jiraachuu isaa uummanni ragaa ba'a. Dr. Abiy Ahimad wayita Wallagga deemanitti illee helikoophtarri awwaara waliin wallaansootu wal qabuuf viidiyoon agarsiisus qoodameera. Hawaasa kana akkuma jibbanitti sirnoonni Itoophiyaa itti bufuun hedduu nama gaddisiisa akka jedhan hawaasa kana irraa albuuda isaa ilmachuuf har'a pirojektoonni misoomaa hedduun eebbifamuu isaas ibsaa turan. Uummanni kaleessa yoon naqe daawwadhe na ajjeesa jechuun asoosamni sobaa irratti lallabamaa ture. Simannaa muummicha ministeeraa Abiyyiif taasiseen dubbii isaa akka inni keessa deebi'ee ilaalu taasisaa jira jechuunis namoonni qoodaniiru. Magaala Dambidollootti simannaan gaariin akka taasifameef deeggartoonni mootummaa fuula miidiyaa dhuunfaa isaaniin ibsaa turan. Godinaalee Wallaggaatti imala kaleessa taasisaniin Dr. Abiy Ahimad hojii jallisii, pirojektoota ijaarsa garaagaraa fi warshaa dhagaa Cilee Arjoo daawwachuun eebbisiisuu isaanii gabaafameera. Fuula feesbuuka dhuunfaa isaaniin akka barreessanitti muummichi ministeeraa warshaan dhagaa Cilee Arjoo fedhii dhagaa Cilee biyya alaatii galfamaa ture biyya keessatti guutuudhaan Itoophiyaatti misooma industirii damichaatti shoora olaanaa taphataa jedhan. Warshichi industiriiwwan simmintoo, sibiilaa fi ijaarsaatiif galteewwan dheedhii barbaachisan kan dhiyeessu. Kana malees pirojektichi Itoophiyaan eegumsa naannoo mirkaneessuudhaan misooma industirii guddisuu akka dandeessu kan agarsiisudha jedhan. Misooma jallisii qeexoo daawwachuu isaanis viidiyoon deeggaranii feesbuuka isaanii gubbaa maxxansaniiru. Misooma bu'uura pirojektii jallisii qeexoo aanaa sadan canqaa fi hawaa galaaniif jijjiirama hiika qabu fidaa jiru daawwachuuf carraa argadheera.
Pirojektichi akkaataa hojii qonnaatiif dhiyeessii bishaanii addaan hin cinne mirkaneessuun uumama teessuma lafaa naannichaa haalaan fayyadamuuf itti yaadamee kan hojiirra oole ta'uu isaa ibsan. Hojii jallisichaa kallattiidhaan hojiirra oolchuudhaan lafti qotamee fi misoomee hawaasichaaf faayidaa mul'atu argamsiisuu danda'uu isaa kan nama jajjabeessudha jedhan. Misoomni bu'uuraa daandii isa waliin hojjetames qaqqabamuu gabaa bal'iseera, sochii jiruuf jireenyaa hoggayyuu jiraattotaa salphiseera jedhan. Naannichi humna qonnaa hin tuqamne bal'aa waan qabuuf oomishaawwan akka qamadii, ruuza, muuza akkasumas paappayyee fi burtukaanii deeggaruudhaan hojiin jallisii fi misooma bu'uura misooma waaraa qonna baadiyyaa guddisuu akka danda'an fakkeenyadha jedhaniiru. Dr. Abiyyi gama kaaniin pirojektiin misooma warqee tulluu kaappii qabeenya uumamaa keenyaa attamiin itti gaafatamummaadhaan faayidaa biyyaaf uummataaf itti fayyadamuu akka dandeenyu fakkeenya guddaadha jedhan. Pirojektii Wallagga Lixaa aanaa Ganjiitti argamu kun walta'iinsa mootummaa fi investoroota dhuunfaatiin hojjetamaa akka jirudha jedhanii pirojektichi faayidaa isaa dinagdee malee barnoota, misooma daandii, dhaabbilee fayyaa fi ijaarsa manneen jireenyaa dadammaqsuuf humna guddaa qabaachuu isaa ibsan. Ta'us pirojektoonni akkanaa galii mootummaaf argamsiisuu qofa irratti kan xiyyeeffatedha kan jedhan qeeqxoonni akkaataa fayyaa lammiilee hin tuqneen hojjetamanii hin beekanii jedhaniiru. Kanarraa ka'uun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa tokko tokko akkuma warshaa albuuda warqee Gujiitti argamu san miidhaa lammiilee naannicha irraa yoo ga'e jechuun sodaa qaban himaa jiran. Dr. Abiyyi Ahimad pirojektoota kana wayita daawwatan humaa rakkoon irra gahaa kan hin turre yoo ta'u hinumaa simannaan waan taasifamuu isaa simameera. Waggoota 4 dura garuu hawaasa kana qofteessuu maqaa balleessii hamaa irraan gahaa akka turan gaggeessaan biyyaa kun waan jedhan san irra deebi'anii akka yaadatan namoonni hedduun miidiyaa hawaasaan tuttuqaniiru. Oduu keenya itti aanuun Abiyyi Ahimad akeekkachiifni Turkii irraa itti kennamnaan gara Wallaggaatti imale jechuun ABO'n ibse. Guyyaa kaleessaa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad gara Wallaggaatti imaluun kan yaadatamu. Imala kana ilaalchisuun ibsa kan kenne ABO'n miliqee deemee deebi'ee jechuun ibseera. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa kaleessaa haalicha ilaalchisee baaseen barii pirezidaantii Turkiitiin naannoo gaanfa Afrikaa ergamtummaan jeequu akka dhaabu akeekkachiifni itti kennameen har'a Abiyyi Ahimad lixa Wallaggaa bakkoota muraasa daawwachuu himateera. Waa sadiif kana godhe jechuun sababoota sadii tarreesse. Isaan keessaas ABO'n sababa jalqaba irratti eereen dhokatee Wallagga seenee ba'uun lixa Oromiyaa irratti to'annaa qabaachuu miidiyaa walitti hidhee agarsiifachuuf herregee helikoophteraan dhokatanii lafa muraasa irratti mul'achuun to'annoon inni agarsiisu tokko illee hin jiru. Shiftaan mandara keessa illee yeroo gabaabaaf lafa muraasa to'atee agarsiisuu ni danda'a. Inumaayyuu daawwannaa kana irratti wanti huban Abiyyi Ahimad Oromiyaa keessatti bulchiinsa hiika qabu gadi dhaabuu akkaataa itti agarsiisuu danda'u dhabuu irraa maddaa jedha. Lammaffaa irratti ibsa ABO soba bubbulee kan rakkoo waraana Oromiyaa dhalee haasofnee furuu dandeenya jedhu dabarsuu barbaade jedha. Soba adii ta'uu qabatamaan irra deddeebi'ee mul'ateera. Abiyyi Ahimad rakkoo Oromiyaa nagaan xumuruu gaafa jedhu Oromoon salphifamee gaaffii qabu dhiisee ajandaa wallaalummaa isaa jalaa jilbeenfatu jechuu qofa akka ta'e namni ija qabu hunduu argeera jedha. Har'arra deebi'ee sobuun isaa garuu mooraa Oromoo keessaa ammayyuu humnoota inni gowwomsaan of jalaa ergachuu hawwu jiraachuu qofaa nutti hima jechuun ABO'n ibsa isaa keessatti caqaseera. Qabxii sadaffaa irratti kenneen ABO'n akkuma yeroo hunda godhu haasaa har'aatiinis faayidaaf dantaa Oromoof kan dhaabbate of fakkeessuun uummati keenya sabaaf sablammoota kaan waliin akka walitti bu'u isa aangoo irratti tiksuuf akka lubbuu isaa gabbaru diinummaan Oromoo irratti akka baay'atu waakkatee galee jedheera. Har'atti diinni dantaa biyyaalessa Oromoo inni hangafni Abiyyi Ahimad akka jedhu ibsa ABO. Kana hubachuun ilmaan Oromoo sirnicha keessa jirtan akkasumas hogganoonni qabsoo Oromoo hundi ABO waliin dhaabbachuun balaa Oromoof Oromiyaa irratti kallattii kamirraayyuu akeekame qolachuuf akka qophooftan dhaamsa dabarsinaa jedheera. Oduu keenya dhumaatiin sochiin waraana naannoo Tigraay mul'ataa jiru baay'ee sodaachisaa ta'uu miidiyaaleen idil-addunyaa gabaasan. Haalli baha Afrikaa addatti Itoophiyaa keessaa sodaa waraanaa hamaa ta'uu isaa miidiyaaleen idil-addunyaa wal harkaa fuudhuun gabaasaniiru. Yeroo muddamni kaabaa hammaatee jiraachuu miidiyaaleen gabaasaa jiranitti mootummaan Itoophiyaa hanga gandoota baadiyyaatti dirqamaan namoota gara waraanaatti oofuu jabeesseera. Akkuma oduu keenya dheengaddaan isin dhageessifnu ilaalletti Dochobeleen afaan Amaariffaa tajaajila oduu Faransaay wabeeffatee gabaasa baaseen daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti waraanni Tigraayiif kan Itoophiyaa buufataa jiraachuu ibse. Gabaasni miidiyaa idil-addunyaa kun akka ibsetti
haalli naannichaa baay'ee sodaachisaa ta'uu himuun uummanni nageenyi waraanaa akka jiraatu taasisuuf dhiibbaa irraa eegamu gochuu qabaa jedhe. Gabaasa kaleessa dhaabbati oduu Faransaay maxxanseen dippiloomaatota biyyoota dhiyaa wabeeffachuun loltoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay daangaa naannoo Tigraay irratti walitti qabamaniiru jedha. Wallabdeen humnoota waraanaa lamaan gidduutti daangaa irratti mudate kun naannichatti diinummaan deebi'ee ka'uu akka danda'u yaadda'umeera. Maddi dippiloomaasii biyyoota dhiyaa maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate tajaajila oduu Firaans Ejensi Firaansi Pirees jedhamutti akka himanitti humnoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa daangaa Tigraayitti dhiyaachaa akka jiran dabalataan TDFs gama isaatiin daangaatti dhiyaachuu isaa ibsaniiru. Ogeessi seeraa fi xiinxalaan siyaasaa naannoo Tigraay obbo Mustafaa Abduu Dochobaleetti akka himanitti haalli naannichaa hammaataa ta'uu himan. Haalli jiru baay'ee sodaachisaadha. Humni ittisa federaalaa daangaa hunda irratti jumulaan guutamee jira. Kanaaf lolli ka'uu waan hin oolle akka walii galtee Piriitooriyaatti mootummaan federaalaa daangaa eeguuf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee wantoota mootummaan federaalaa gochuu qabu ni jiru. Kanaafuu wanti nuti argaa jirru sababni nuti barbaadaa jirru wantoota waraana jalqabuu danda'an argachuudha. Haala amma jiruun sababoota waraana naannichaa qopheessan argaa jirra jedhan. Dura ta'aan paartii Dimokiraataa Waareenaa Tigraay obbo Amdoom Gabrasillaasees haala yeroo ammaa Tigraay keessatti mul'atu baay'ee rakkisaa ta'uu isaa ibsaniiru. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.